Oromoon bilisa ta'uun qabu bilisummaa argachuun qabu Itoophiyaa keessatti tikfamuu qabaadha. Lafti Oromoo biyyi Oromoo dubartii takkaan jijjiiramte jechaadha. Obbo Jamaal Ganamoo hayyoota Oromoo mooraa sabboonummaa Oromummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo leellisan keessaa nama tokko. Waa'ee qabsoo Oromoo irrattis ejjennoo ifaa kan qabanii fi yaada isaanii bifa ifa ta'uu danda'uun ibsuu kan danda'anidha. Tibbana turtii miidiyaa tokko waliin taasisaniin qabxiilee gurguddaa yaada falmisiisaa of keessaa qabanii fi yaadota bu'uuraa barnoota kennuu danda'an kaasanii irratti haasa'aniiru. Seenaa waliin wal qabsiisuudhaan Oromoon eessa akka turee fi eessa akka jiru bal'isanii ibsan. Haala Oromoon Itoophiyaa keessatti ittiin hammatame seenessuudhaan Itoophiyaan Oromoo saamuudhaaf kan ijaaramtedha jedhanii Oromoon ani Itoophiyaadha ofiin jedhuu fi Itoophiyaa bulchaan jiraa jedhu saamicha Oromoo irratti raawwatamu akka heeyyametti kan ilaalamu ta'uusaa kaasan. Oromoon Itoophiyaa keessatti akkamitti makame? Itoophiyaa keessatti makamee immoo jireenya akkamii qabaataa ture qabaataa jiras ka jedhu dura deebii kana daangaa malee gadi fageessinee ilaaluun nurra jira. Akkuma namni martuu beeku uummanni Oromoo akkuma uummatoota biraa waggoota miliyoonaan addunyaa kanarra jiraateera akka tilmaama ilma namaatitti yoo fudhanne jechaadha. Waggoota miliyoonaan because ilmi namaa waggoota miliyoona jiraate waan jedhamuu fi Oromoon uummata waggoota miliyoonaan jiraate keessaa tokko. Waggoota miliyoona kana keessatti uummanni bal'aan naannoo gaafa Afrikaa jiraataa ture jedhameetiin hin beekamu keessaa immoo uummanni kuush uummata tokko. Qaroomina addunyaatiif illee hundeen qaroomina ilma namaatu uummata kuush jedhama. Uummata kuush jedhamu kana keessaa immoo qubsuma lafaatiinis guddina uummataatiinis kan gaafa Afrikaa kanatti babal'atee jiraatu ka qaroominaan illee daangaa malee beekame uummata Oromooti. So Oromoon biyya isaati irratti gaafa addunyaan biroo aangoo irratti wal fixxu. Even hagguma har'aatittuu jechaadha. Gaafa namni biraa wal ajjeesu, gaafa namni biraa goda keessa galu, gaafa namni biraa daangaa malee wal rakkisu, warra amma har'a qaroomne jedhee warra inni irratti dhiibbaa godhu kan warra Awurooppaatii fi Noord Ameerikaa illee dabalatee sabni keenya aangoo akka itti walii dabarsan ilmaan isaa gaafa dhalatin haga gaafa addunyaa irraa galaniititti sirritti qaree ijaaree hooggansa of keessaa uumee hooggansi uumamu kun immoo uummataaf bitamaa tahee uummata jalatti bulee uummanni ofii isaatii waan sirrii tahee waan gaarii taheen of bulchaa ture jechaadha. So biyya ilmaan isaa namni isaa nagahaan jiraataa ture lafti isaa nagahaan jiraataa ture kunuunsaa naannoo irratti uummanni Oromoo addunyaa kana keessatti beekamaadha. Karaa nagahaatiin aangoo walii dabarsanii biyya ofii bulchuudhaan addunyaa kana keessatti uummanni Oromoo beekamaadha. Sirni inni ittiin jiraataa ture sun har'a addunyaa keessa babal'atee sadarkaa addunyaatittis uummanni Oromoo the best of human invention waan mislaa ilmi namaa uume mara keessa iyyuu sirna baay'ee qaroo fi olaanaa uume jedhamee addunyaa irratti galmeeffame jechaadha. Haa ta'uuti adeemsa jireenya isaa keessatti warri bal'ina lafa isaa kanarraa haajaa qabna jedhanii agartee uummata kana saamuun nurra jira warri jedhan humnoota biroo kan nama saamuun kan aadaan isaanii nama tahee fi cunqursaa taheen qawwee isaan irraa ergifatanii saba keenya irratti duulan. Yeroo kanatti uummanni keenya qawweedhaa fi meeshaalee isaan qaban san qabaataa waan hin turiniif carraan hin taane akkuma saboota addunyaa kanaa hedduu mudatte carraan isa mudate carraan badaan isa mudate mootummaa dur qabaachaa qabu ni dhabe kanarraa kan ka'e seenaan isaa daangaa malee xureeffamuu jalqabechaadha. Uummata badaa, uummata gadi aanaa, uummata gadi galoo, uummata biyya ofii to'achuu hin dandeenye, uummata aadaa hin qabne, uummata seenaa hin qabne, uummata afaansaa afaan ilma namaa reediyoo irratti dubbatamuun hin malle, televizyiinii irratti dhiyaachuun hin malle. Uummata agartee gadaanaadha kan jedhu kun olalli yeroo baay'ee irratti deeme kun immoo irratti adeemsisa Itoophiyaa. Itoophiyaa jechaan warra uumetu jira. Warri uume kun immoo saamichaaf uume. Uummata Oromoo bal'aa achi jiru kana qabeenya isaa saamuudhaaf tokkoffaa isuma isaa waliin dhoyilee akka inni wal shakku humna isaa yeroo dheeraa yaalan achi dura waggaa 300-400 uummata Oromoo kanatti bu'anii dadhaban. Jaarraa 15 irraa jalqabee jaarraa 1522 irraa jalqabee haga 18 homaatti yaalanii uummanni Oromoo kun namaaf bitamuu didee biyya ofii bulfataa nagahaan bilisummaan jiraachaa ture kan nagaa gargaarsa warra faranjiitiin nuti isinii wal fakkaanna sirni keenyallee isinii wal fakkaata nuti nugusaan bulla isinis nugusaan bultu nuti amantii isin fakkaattu qabna uummanni Oromoo kun immoo amantii isin fakkaattu hin qabu naannoo kanatti uummata rakkisaa tahee jira kanaafuu qawwee nu kenna amma dura abbootiin keenya dogoggortee karaa waaqaa irraa jallatteeti uummata kana jalatti galtee uummanni kun dhiitaani ture Oromoo baananii jechaadha. Oromoon cunqursaanii ture amma mootu biyya keenya keessaa Oromoo baafnaa qawwee nu kenna jedhanii warra akka Tewoodiroos fa'aati warra Ingiliis fa'aa fi wannaa barreessanii uummata Oromoo irratti duulame egaa jaarraa 19ffaa irraa jalqabee Oromoon hanga har'aa dararaa keessa jira.
akkuma namni martinuu beeku maqaan isaanii jijjiirame maqaan ummata akka sabaatitti maqaan ilmaan isaanii jijjiirame aadaan isaanii jijjiirame afaan isaanii jijjiirame haga danda'aniin jechaadha. Wallaalummaa isaatiin irraanii isaanii irraa kan ka'e waa hunda balleessuu haa dadhaban malee qabsoo ummata Oromooti irraa kan ka'e waa hunda balleessuu haa dadhaban malee anaaf ati sila har'aan tana shawaanqixa hanqaxiqixa homa jennee waamamna jechaadha. Akkasii jedhee immoo Oromoonni waamamu jira balleessaa isaaniitti jechuu kiyyaa miti. Sirnichi garuu akkuma Ingiliis akkuma Faransaay akkuma Portugal akkuma Spain akkuma Netherland ummatoota biraa bittee afaan ofiitti kennitee afaan ofiitti dhuubdee aadaa ofiirra keettee olaantummaa isaanii irratti habaqaalte Oromoo irratti habaqaaluudhaaf baay'ee tattaafatee kan habaqaalanillee jira jechaadha. Har'a Oromoo keessa gadaantummaa fudhatee namni nuuyyuu Itoophiyaa tan ofiin jedhus baay'ee agarte jechaadha. So amma dubbiin waa'ee Itoophiyaa bulchuudhaa fi waa'ee Oromoo walabummaa Oromiyaa barbaaduudhaa seenaa kanaan walii hidhama jechaadha. Itoophiyaan uumamarraa gaafa isiin lafaa kaatu iyyuu biyya Oromoo dhuunfatanii akka ofii barbaadanitti saamuudhaaf waan qophaa'e Oromoo dhimmootu iyyuu Itoophiyaa bulchaa ofiin jedheef gowwoomsuun saamichaa hayyamaa ani hayyamaadha waan isin jettan waan waggaa 150 dura uummanni kiyya gootonni Oromoo falmaa ba'an waan miliyoonni uummata Oromoo itti dhume anammootu dhiisee jira. Kanaafuu iyyuu hayyama kiyyaan na saamuu dandeettan akka jechuu garas nu geessa jechaadha. Gadi fageenyaan irraa haasa'uu dandeenya fayyaa ta'e. Oromoon utuu sirna kolonii Habashaa jalatti hin kufiin dura sirna gadaatiin bulaa yommuu ture jaarmiyaa jabaa kan qabu walqixxummaadhaan kan jiraatu uummata qaroomaa akka ture seenaan ragaa ba'a. Weerartoonni humnaan Oromoo cabsuu waan hin dandeenyeef tooftaa adda addaa fayyadaman. Tooftaa kana keessaa tokko meeshaa waraanaa biyyoota Awurooppaa irraa argachuudha. Isa malees abbootiin gadaa Oromoo gariin mootota Habashaa akkeessuuf jecha sirna gadaa dhiisanii sirna mootii hordofuudhaan aangoo dheereffachuutti seenan. Haalli kun keessoo Oromootti laafina fide jaarmiyaalee jajjaboo Oromoon qabu laaffisee alagaaf karaa bane. Hooggantoota Oromoo sirna gadaa dhiisanii sirna mootiitti of jijjiiran keessaa namoota akka Kumsaa Morodaa mooticha Leeqaa Naqamtee akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Obbo Jamaal Ganamoo seenaa kana bal'isanii ibsaniiru. Oromoo keessatti waan dhalatee jira. Bara dheeraadhaaf uummanni Oromoo waan duratti siin jedhe sirna gadaatiin of bulchaa tureera. Walqixxummaan lammiilee baay'ee kabajamaa ture. Saamichi uummata Oromoo keessa hin jiru. Jaarmayyi isaa daangaa malee jabaadha. Akkuma ammoo bubbulaa deemuun humni biraa kan uummata Oromoo kana to'achuu danda'us waan hin jirreef Oromoo keessatti sirni feudalizimii yookaan ammoo sirni abbootii irree dhalataa dhufe jechaadha. Na abbootii gadaati jedhamee warri filaman gariin isaanii waan naannoo keenyaaf ollaa keenya jiru irraa laalanii nugusa of gochuudhaaf tattaaffii dhufe jechaadha. Aadaa ofiitti buluu mannaa uummata ofii gurmeessanii tokkummaa waliin jiraachuu irra garas deemuu irra gara agartee abbootiin irreetii fi anatu naannoo kana bulchaa anatu olaantummaa qabaa kan jedhu kanatti dhufe carraan kun warra birootiif karaa bane jechaadha. Uummanni keenya gamtaadhaan akka dursanitti akka gaafa sirna gadaatiin abbaa gadaa tokkoon bulutti otoo hin taane naannoo adda addaatitti abbootiin gadaa uumamuun caasaan isaa xiqqoo lallaafachaa deemuun keessoo keenya keessatti rakkoo uume jechaadha. Kan alaa dhufe qofa otoo hin ta'in ka keessoo keenyaa kun immoo baay'ee biyya wannaadhaaf diinaaf gumaache akkuma seenaa keenyarraa hubatamutti fakkeenyaaf namni jaarraa amma jarri nurratti duulan san irratti jaraatuuf isa jira jechaadha. Fakkeenyaaf goobanaan seenaa Oromoo keessatti baay'ee yaadatama. Goobanaan seenaa Oromoo keessatti wanni inni yaadatamuufi waan yeroo tokko taheen qofaan otoo hin tahin yeroo dheeraadhaaf abbichuudhaaf gullalleen akkuma Oromootittu ofii isaaniitiyyuu daangaa ofiitirra waliin bu'aa turan. So gosa goobanaan keessaa dhufu abbichuun yeroo hedduu irra deddeebitee gullalleedhaan mohamtee turte. So innis nama gullalleedhuma moohuudhaafuu gargaarsa barbaadaa ture jechaadha. Warri diinaa immoo maal hubate jarri kunniin yeroo hedduu warri goobanaadha yeroo hedduu moohamanii jiran waan ta'eef yoo nuti sii tumsinaa qawwee sii kenninaa jenneen akka nugusa taasisuu dandeettu si goola jenneen inni illee nu tumsaa isa tumsiifanneetiin immoo Oromoo kan Oromoodhumaan cabsine kan jedhu tooftaa itti baasan jechaadha. Amma dubbiin kun keessi isaa baay'ee gadi fagoodha. So hooggansi Oromoo mataa ofii keessatti faffaca'uunsaa meeshaa diinaa akka ta'u balbala bane jechaadha. So otoo immoo garuu goobanaan akka nama tokkootitti baay'ee nama goota jedhamee beekama baay'ee nama jabaadha jedhamee beekama. Garuu ammoo dantaa saba isaa ka bal'aa ka uummata bal'aa irratti xiyyeeffachuu mannaa wal mormii fi wal dhabbii naannoo Oromoo keessaa fi ganduma isaa jiru jechaadha. Gosa obboleessa isaa ta'e wajjin walfammuu isarratti baay'ee waan xiyyeeffateef probably irra deddeebi'ee injifatamuun isaa sunillee waan isa aarseef ta'uu ni danda'a diinaaf tumsuudhaaf balbala bane jechaadha. Kuni waan keessoo keenya keessatti uumame keessaa. So waa lamatu gumaachi jechuu barbaadeeti. Tokko waa lama sadii in fact tokko milkoomina duraanii
Oromoon bara dheeraadhaaf watakkayyuu nam tokkoyyuu otoo alaa dhufee dhiibbaa irratti hin godhin nagaadhaan kabajaadhaan jiraachaa turuunsaa suni akka of dagatu to some extent godheera. Waan namni waan godhu hin jiru. Faranjiinis barreessiteerti baay'isoo. Faranjiinuyyuu naannoo kanatti biyya isaati irratti uummata Oromoo ka oggu ka itti gamu tokkoyyuu hin jiru ture. Gaafa amma silaa duulli nurra deeme kana jechaadha. Kufaatiidhaaf sababni tokko isa jettee lammaffaan. Tokko isa lammaffaan keessoo kennatti walitti hidhamiinsi jabaan waan hin jirree fi wal falmiinis walitti bu'iinsis waan jiruuf walitti bu'iinsa kana immoo diinni itti fayyadame. Fakkeenyaaf amma duratti abbichuudhaaf gullallee sii kaasee jira. Galaan yookaan gullallee naannoo sanitti keessattuu jiddugala Oromiyaatti haala jiru kana warri Oromoodhaan walitti duule kun jiddugala kana keessa jiran. Warra jiddugalaa kana yoo walitti buufne asumaan waldhabbii Oromoo babal'ifnee to'achuu dandeenya kan jedhuun waldhabbiidhuma Oromoo keessa jiru fayyadamanii Oromoo akka Oromoo rukutu akka isaanii humna ta'u taasisanii jiran lama. Sadaffaan waldhabbii isaanii fi Oromoo gidduu jiru kana Oromoon silaa to'achuu inuma danda'a akka humna isaatiitti yoo dhugaa dubbanne. Garuu immoo biyya alaatirraa fira baafatanii fira argatanii nuti uummata Afrikaatiyyuu miti nuti jiddugaleessarraa dhufne seenaa Afrikaa wajji walitti hidhamuun qabnu nuti isin irra firooma amantiisi wal fakkaatu qabna sirni keenyas sirna keessan fakkaata warra nugusaati naannoo kana warri jiru mootu warra amantii hin qabne yoo jiraatellee immoo muslima isaan kunniin ammootu diina kiristaanaati kanaafuu qawwee nutti hidhaa uummata kana balleessinee isin wajjin firoomna kan jedhu kun daangaa malee jijjiirama guddaa fide jechaadha. Wanti hanga har'aatu hanguma har'a guyyaa har'a jiru kanayyuu madaalli san jijjiiruu dhabuu keenyarraa kan ka'e qawween naannoo san dhufte tun Oromoodhaaf agartee cabiinsa isaatiif sababaa guddaa taate jechaadha. Waa sadii lakkaa'uu dandeenya. Tokko success brings failure isa jedhu sanii lammaffaa keessoo Oromootitti ijaarameenis la barbaachisu gahaa waan hin jireef walitti bu'iinsi sun jaraaf balbala banuudha. Sadaffaan ammoo biyya alaatirraa Awurooppaan yeroo sanitti addunyaa guutuu qabanna jettee waan deemtuuf warra naannoo san jiru warra isaaniif meeshaa ta'ee uummata biraa irratti duuluuf meeshaa kennuu isaaniitti sababaa guddaa ta'ee kan jedhu yaadni kan qabu. Walumaa galattuu beeytee Oromoon uummanni keenya uummata of dandahee jiraatu. Uummata namaaf meeshaa ta'ee jiraataa ture hin turre. Uummata bilisummaan jiraatu uummata bilisummaa jaalatu. Kana warri akkuma duratti siin jedhe warri gaafa duulliin duratti deemu duula san nurra gaggeessa keessaa fakkeenyaaf namni tokko nama Raashaati jeneraala Alexander Blatowicz jedhama. Dhaloonni isaa nama Raashaati. Garuu ammoo gargaartuu humna waraanaa fi gorsituu wanna Minilik ture. Seenaa barreessa keessatti maal jedhaa? Sabni Oromoo otoo filoosofarootaa fi warri barreessu warri addunyaa kanarratti beekamaan waa barreessu uummata kana beekee jiraate jaalala bilisummaa inni qabuuf kitaabota 1000 barreessuu danda'anii jedha. Jaalala bilisummaa sabni keenya qabuuf. Sorakkoon tokko maalirraa dhufe uummanni keenya baay'ee bilisummaa waan jaalatuuf walabummaadhaan baay'ee jiraataa waan tureef naannoo sanitti humni isaa kan itti ugga tokkochuu waan hin jirreef falmachuu akka wannaatitti fudhata jechaadha yeroo marayyuu. So yeroo sanitti mootuyyuu akka ammasiin jedhe kana akka isaan meeshaa godhatanii amantii kiristaanaa sanitti fayyadamanitti uummanni keenya amantii san waan hin hordofneef isaaniif meeshaa tahee uummatoota Afrikaa guutuu ganee beekee amma kan warra Abashaa kana yoo kalaallu taate akka waan nama boonsuutu ilaaluu hin dandeenye. Because Afrikaanummaa gananii gurraachummaa gananii nuti gurraachallee miti nuti Afrikaallee miti exceptionaaliidha nuti adda nuti jiddugaleessarraa dhufne isinii wal fakkaanna kan jedhu kanaan uf gurguraneet meeshaa san argatan malee ofii isaaniitu iyyuu bu'aa wanni isaan irraa argatan baay'inatti dhugatti hin jiru. Meeshaa san argachuun garuu isaan fayyadeera. Maaliif humna guddaa silaa isaan to'achuu hin dandeenye kan akka Oromoo akkasumas immoo Oromoo eega cabsaniin booda sabaaf sablammoota biroo irratti duuluudhaan qabeenya nama biraa saamuudhaaf olaantummaa aadaa isaanii irratti tuuluudhaaf karaa baneefii jira. So I think yoo akka hanqinnaatti ilaallu taate kanuma duratti sin jedhe waa'ee milkoomina Oromootirraa milkaa'ina guddaa waan qabaataa tureef sirriitti dammaqee haala addunyaa yeroo sanitti hordofuu dhabuu irraa qawwee silaa isaan maltu argachuu hanqachuu san qofatu akka hanqinnaatti ilaalama yoo taate malee kan qawweedhaan alaa dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon hanqina biroo qaba jedhee dubbachuun baay'ee na dhiba jechaadha. Hariiroo dippiloomaasii Oromoon addunyaa waliin qabaachuu qabu ilaalchisee obbo Jamaal yaada adda ta'e qabu. Akkuma beekamu Oromoon amantii adda addaa hordofa. Garaagarummaa amantii isaa kanaan wal qoqqooduu dhiisee akka carraa gaariitti fayyadamee biyyoota amantii kana hordofan waliin hariiroo uummachuu akka danda'u kaasu obbo Jamaal. Musliimota fayyadamee biyyoota amantaa Islaamaa hordofan waliin hariiroo tolfachuu akka danda'u
Pirotestaantii fayyadamee biyyoota amantii kana hordofan michoonfachuu akka danda'u, Ortodoksii fi Kaatolikiis akkasuma carraatti jijjiiree madda hariiroo biyyootaa taasifachuu akka danda'u akeeku hayyuun kun. Uummanni Oromoo akkuma beekamu yeroo haaraa kanatti amantii kiristaanaa qaba. Ortodoksii jira, Kaatolikii jira, Pirotestaantii jira. Musliima jira, amantii mara qaba. Addunyaa birootii wajjin firoomuuf carraa guddaa qaba jechaadha. Kan Ortodoksii ta'ee wajjinis firoomuudhaaf uummata Ortodoksii mataa isaa akka qabuutti himee barsiisee nuti waan isin qabdan waan isin wal fakkaatu qabna jedhee barsiisuu danda'a. Kan Pirotestaantii qabu wajjin eeyyee kan isin jettan kun uummata kiyya keessas jira jedhee barsiisuu danda'a. Kan Kaatolikii qabu wajjinis barsiisuu danda'a. Kan Musliima qabu wajjinis barsiisuu danda'a. Addunyaa tana guutuu wajjin firooma uumachuuf daangaa malee carraa qaba jechaadha. Because nuutu maatii tokko keessa iyyuu amantiileen amma jedhu jiraachuu danda'a jechaadha. Ilmaan abbeerotaa wasiilotaa eessumanii kun jiraachuu danda'a. So uummanni kun akkuma of keessatti dimokiraasiidhaan amantiilee maraa kabajee jiraatu addunyaa kanarraa fira baafachuudhaaf carraa guddaa qaba. Probably even warri amantii Jawishii hordofuu yeroo keessaan dhabamu jedhee yaada. So wanneen kaasuu barbaade maalinni amantiilee kanneen kan agartee nama biraatiin wajjin firoomsuudhaaf waliin hidhuudhaaf nu fayyaduu danda'u dantaa keenya guuttachuudhaaf dantaa nama biroo guutuu jechuu kiyya miti. Addunyaa kanarratti beeytee namoonni gaafa waliin dhufee hojii dubbatu dantaan kee maali ati maal barbaaddaa ani maal barbaadaa kan jedhu wal gaafata. Dantaa keenya guuttachuudhaaf firooma uumachuun kasilaan carraa nuu banu kiristaanni musliima sodaata. Islaamni kiristaana sodaata. Addunyaa biraa bira dhaqee firooma baafachuu mannaa irraa waltiisayyuu gariin sirumaa irratti duulee amantiilee kana xiqqeessuudhaaf tattaafata jechaadha. Kuni tooftaa ilma namaatii wajjin addunyaa wajjin nama jiraachisu keessaa miti. Yani ifii dhorkaa jirraa jechuudha. Exactly. Carraa guddaa qabnu ka akka Oromoo carraa qabu hin jiru naannoo sanitti jechuudha. Maaliif uummattoonni biraa harki caalaan isaanii yookaan amantii tokko hordofaa yookaan immoo kana hordofaa Oromoon immoo amantiilee kana hundumayyuu bal'inaan hammatee jira. Uummata biraa bira deemee firooma isaa kana sirriitti dubbatee akka agartee isa gargaaru uummata keenya gargaarutti itti fayyadamuu mannaa waanuma takkitti cinaa tokko qofa laalee islaamaallee kan kiristaanaa xiqqeessuu barbaada Pirotestaantiin musliima xiqqeessuu barbaada haa jennu fakkeenyumaaf isin jedhe. So wal xiqqeessuudhaa fi keenya keessatti walirratti xiyyeeffachuu otoo hin tahin silaa addunyaa irratti xiyyeeffannee akkamitti bu'aa arganna kan jedhu kun har'ayyuu ittiin fayyadamne. Har'a qofaa miti baroota 1960moota gaafa qabsoon keenya ka'eetiin hin deemaa ture sani hooggantoonni Oromoodhaa kan agartee abaa hoogganaa ture fi jaarmoota biraallee hoogganaa turan hubannoo waan kanarratti bal'inaan qabaachuu dhabuurraa kan ka'e infaakt Oromoo keessattuyyuu sababa amantiitiin walitti bu'insi dhalateera jechaadha. Kuni waan nu fayyadutti waan itti fayyadamuu dandeenyutti wal agartee wal hubannoon hanqinni jiraachuu irraa madda jechaadha. Har'allee hin furamne wanni kun maaliif yoo agartee jiraatte namni baay'een waanuma Oromummaa jabeessine jechuurraa kan ka'e amantiilee kanneen xiqqeessuudhaaf irratti yeroo inni duuluu barbaaduu fi arrabsuu agarsiisaadha. Kuni baay'ee daangaa malee dogoggora. Nuti addunyaarra jirra addunyaa keessa jirru kana keessatti waan ofii qabnuuf waan namni biroo qabu walitti madaalaa walitti siiqsaa bu'aa irraa argachuudhaaf tattaafachuun nurra jira. Addunyaa kana keessatti amantiin baay'ee waan guddaa fiduu dandeetti. Lola kaasuu dandeetti, lola dhaabuu dandeetti. Addunyaa kana irratti qabeenya uummataati irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu dandeetti. Biyya keenya irratti bataskaanni kun ammuma kana gadi roobee jira lafaas kennaa warra jedhu jira miti. Kana hundumayyuu akkamitti nuti waan gara amantiitiin hin saamamne akkamitti mirga uummanni keenyaa eegamuu danda'a. Kan musliima tahellee kan kiristaana tahellee waliin mari'atee furmaata fiduun otoo irra jiru keessoo keenyattis keessoo keenyaan alattis hanga har'aallee itti dammaquu dhabuudhaan sirriitti itti fayyadamaa hin jirru. Kun immoo tumsa silaa nu barbaachisu. Jiddugaleessarraa warra uummata bakka uummanni amma musliimaa baay'aturraa biyyoota dhiyaatirraa warra bakkeen Pirotestaantii fi Kaatolikiin itti baay'aturraa warra akka Raashaarraa warra akka Giriikirraa warra agartee Ortodoksii qaburraa firoomfannee humna keenya jabeeffachuu irratti hanqina nutti uumee jira jechaadha har'allee. So now we need to design a very positive approach. Amantiilee kanneen agartee uummanni Oromoon qabu har'a already kiristaanummaa dhiisi jettee qawwee itti ukaaftee awwaaluu ajjeesuu hin dandeettu. Musliima awwaaluu ajjeesuu hin dandeettu. So amantii keenyaa fi aadaa keenya akkuma aadaa keenyaatti qabannee Oromummaan akka jabaatu gochaa garuu immoo firooma addunyaa kanaa wajjin jiru waan saba amantiileen kunniin alaa dhufaniif lakki isaan kun diina keenya maalidha jennee deemuurra akkamitti itti fayyadamnu bu'aa uummata keenyaatiif jedhamee har'ayyuu itti yaadamuu qaba. Akkuma beektu har'ayyuu impaayar Itoophiyaa tana warri influensi godhu warruma kanneen. Jiddugaleessarraa yeroo ammaatti fakkeenyaaf Arab Emireet amantii musliimaa hordofti jedhama dhiibbaa irra gooti warra akka Saa'udii fa'aati biyyoonni baay'een intarastii irraa qaban.
So interest warra akka Turkii illee dabalatee jechaadha. Warra kanneen uummanni Oromoo itti dhiyaate seenaa ofii himee seenaa isaa sirriitti barsiisee nuti akkuma keessa ilma namaati. Akkuma keessa bilisummaa barbaanna. Akkuma keessa walabummaa barbaanna. Akkuma keessa mootummaa mataa keenyaa barbaanna. Akkuma keessan cunqursaa hin barbaannu. Alaa namni biraa dhufee akka nu duratti humna ta'u hin barbaannu. Wanni isin gochaa jirtan immoo gama tokkoon uummata keenya irratti rakkoo guddaa fidaara. Qawwee kennitu, mallaqa kennitu, dippiloomaasiidhaan fudhatama kennituufi. Kanaaf kun immoo uummata guddaa, uummata daangaa biyya keessa isinii tolu, kan isin wajjin yoo hojjete gaarii ta'uu danda'u, humna keessaniif isinii tolu, cunqursaa keessatti tiksaa jirtu. Inni cunqurfamuun kun immoo isinittis ni gadhaa, isiniifis bu'aan argamu. Hin jiru naannoo sanitti haga uummanni kun bilisan tahinitti mirgan argatinitti tasgabbiin hin argamtu. Bu'aan diinagdee isin barbaaddanis yoo tasgabbiin hin jiraatin yoo nageenyi hin jiraatin hin argamu jennee amansiisuudhaaf tattaafachaa hin jirru jechaadha. Waan nuti nama biroo amansiisuudhaaf dantaa keenya itti himnee amansiisaa hin jirreef warri biroo ammootu haaluma jiru waanuma jiru sani gargaareet bu'aa irraa fudhachuu barbaada. Because haalli jiru isa gargaaruu danda'a taanaan ati mootu uummata akka gargaarsa wayiitti wanti hin fiddu hin jiru taanaan si dhiisee si bira tare cunqurfamtoota otoo argillee otoo jedhee hin callisa jechaadha. So kuni har'as nu miidhaa jira. Waan agartee jaarraa 19ffaa keessa dhufee miti diinagdeen mootummaa Itoophiyaa uummata keenya cunqursu akkuma amma nu martuu argaa jirru naannoon hundi Oromiyaan naannoon isii guutuun uummanni irraa buqqa'aa jiru. Kanaaf mallaqa kennaniif deeggarsa dippiloomaasii kennaniif hariiroo gaarii akka waan mootummaa gaarii ta'etti kennaniif duulli sun duulli Oromoo irra deemaa jiru qawwee kennaniif qawwee ittiin bitataa diroonii kennaniif argaa jirra. Diroonii ittiin nama ajjeesan nuti mootu diroonii hin qabnu nuti qawwee san hin qabnu warra kanneen wajjin otoo hariiroo nuti uumachuu dandeenye dirooniin isaan kennan kun diinagdeen isaan kennan kun qawween isaan kennan kun akka nu ajjeesaa nu fixaa jiru. Kun immoo nagaa uumuus akka hin dandeenye amansiifachuu irratti hojiin gahaan hojjetamuu malee hojjetamaan jiru. Kanaaf firoo guddaa silaa argachuu dandeenya. Kan waanuma nu qabnuun nuti kana qabna aadaa keessan qabna amantii keessan qabna wal fakkaanna jennee sila argachuu dandeenyu san tokkoffaa of keessattuu waan sirriitti waan kanatti itti yaadaniif hin qajeelfataniif lammaffaa addunyaadhaan waliin akkamitti hojjechuun nurra jira jennee waa'ee addunyaa sirriitti waan itti yaadamaniif hanqinni kun bal'inaan waan jiruuf warra amantii biroo hordofu hundumayyuu nurratti dulchisaa jiru jechaadha. It doesn't even matter amantii fedhanii yoo qabaatan namni dantaa diinagdee waan barbaaduuf sirra duuluu danda'a. Dantaa isaaniitiif kenna akkamitti walitti qabsiifna kan jedhu kun sirriitti irra hojjetamnee kan jedhu nan mul'ata gama kiyya. Hariiroo Oromoo fi Itoophiyaa ilaalchisee yaadonni adda addaa kennamaa turaniiru. Obbo Jamaal Ganamoo hariiroo kana bifa adda ta'ee fi haala hubatamuu danda'uun seenessu. Akkuma namni martinuu beeku durattis kaasee jira Itoophiyaan impaayera. Impaayera jechaan gurmuu wahii dantaa mataa isaa guuttachuudhaaf jecha ummatoota biroo sabaaf sablammoota bilisummaa qabaachaa turan kan mootummaa ofii qabaataan turan humnaan irratti duulee qabatee gara ofii barbaadetti oofee olaantummaa aadaasaa, olaantummaa afaansaa, olaantummaa seenaasaa, olaantummaa eenyummaa isaa irratti tuuluu jechaadha. Itoophiyaa jechaan matammaan siituyyuu sirna dhamaasaa jechaadha. Oromoodhaaf akka inni uf wallaalu, akka inni wal wallaalu, akka inni gargar citu, akka biyyi isaa saamamu, akka eenyummaan isaa badu, akka aadaan isaa badu, akka isaa afaan isaa badu waan hojjetaa ture. Akkuma British fakkeenyaaf Briteen addunyaa irra guutuu deemtee biyyoota hundaa biyyoota baay'ee qabattee of jalatti bulchaa turte san jechaadha. Akkuma Room fa'a jechaadha. Akkuma Turkiin fa'a godhaa turte jechaadha. Akkuma Portugaal fa'a godhaa turte jechaadha. So ummatoonni haala akkasii jalatti kufan maal godhan? Addunyaa kanarratti ummatoonni haala akkasii jalatti kufan hundumtuu qabeenya isaanii saamamuudhaaf humni kun nu qabate jechaa waan beekaniif daangaa isaan warri humnaa dhuume kana hundumaa diiganii bilisummaa isaanii gonfatan. Itoophiyaan har'atti jireenyi isii maal fakkaata jennee yoo ilaalle harki 70-80 galiin isii Oromiyaa irraa saamame. Oromiyaa irraa saamamee qawween amma duratti jennu kunniin ittiin bitama. Dirooniin kunniin ittiin bitama. Oromoo ittiin ajjeesuudhaaf jechaadha. Aayidooloojiin isiin ittiin gaggeeffamtu immoo yeroo ammaa keessattuu yoo kalaaltu taate sirna nugusaa kan dabarsan warra akka Midilikiif Haayile Sillaasee Itoophiyaan kaleessaa Itoophiyaa gudditti Itoophiyaa san deebifna jedhanii waan biraa dhiisii galaana diimaayyuu ni deeffanna jedhanii biyyifaati ololaa jiru. Ilaalchi kunii fi kaayoon kun immootu kaayoo warra kamiiti? Warra saamichaan warra saamichaa fi uftuulummaan keessa guutame jechaadha. Saamicha uummata Oromoo irratti waan hundaa'e. In fact Itoophiyaa bulchu jechaan maal akka ta'e beektaa Oromiyaa saamuu jechaadha. Waan biraan qabu. Sabaaf sablammoonni biroollee Oromiyaa haasaamanii amma fakkeenyumaaf sii kaasa yoo Oromoon ani bilisummaa barbaada mootummaa kiyya barbaada Oromiyaa walaba barbaada jedhu lakkin barbaaddu jedhaniin maaliif jedhaniin
yoo Oromoon wala bataate yoo Oromoon mootummaa isaa qabaate yoo Oromoon qabeenya isaa dhuunfata ta'e nuti bu'aa irraa argannu kana ni dhabna. Oromoo saamneetiin hin jiraanna waan ta'eef elektirikni biyya san keessaa bahu harki 90 harki 100 almost biyya Oromoo keessaa baha. Qonni biyya san keessaa bahu biyya Oromoo keessaa baha. Albuudni biyya san keessaa bahu biyya Oromoo keessaa baha. Wannummaan silaa Itoophiyaan hin oomishti biyya alaatti ergite jedhan hundumtuuyyuu Oromoo keessaa baha. Biyya Oromiyaa keessaa baha jechaadha. So isa kana saamuudhaaf Oromoon bilisa ta'uu hin qabu, bilisummaa argachuu hin qabu, Itoophiyaa keessatti tikfamuu qabaadha. So Oromoon illee hayyee gaanuti Itoophiyaa bulchina hoo jedhee maal jechuu isaa jechaadha. Oromiyaan akka saamamtu haa hayyamnu jechuudha. Wanti dhufu maalidde Oromoon wanni argachuu danda'u warri biroo Oromiyaa saamuudhaaf bilisummaa kenna dida. Ifaan ifatti saamichi akka isaa toluuf. Garuu immoo Oromoon illee Itoophiyaa haa bulchoo jedhe maal jechaadha. Sodaa nama birootiif namni biraa eenyuun yoo ani walabummaa barbaade bilisummaa barbaade tole naan jedhan waan ta'eef Itoophiyaa tana golgaa godhadheetiniin Itoophiyaa bulcha jedhee fakkeessa jecha. Itoophiyaa bulchuu iyyuu hin danda'u beesikali. Itoophiyaan kan nama maraati malee kan Oromoo qofa miti. Itoophiyaa bulcha yaadni jedhu iyyuu matammaan isaatu otoo waliin jiraannu jiraate sirrii miti akkuma yaadatittu. Maaliif sabni tokkichi yoo impaayera jaarraa akkuma warra biraa jechaa yaadni jiraate hin beeku malee yaada kanarraa kan ka'e sabni tokkichi biyya takka bulchuu hin danda'u biyya uummanni baay'een jiru. Oromoon immoo biyya Itoophiyaa keessatti uummata mara caala jechaadha malee saboonni birootii fi Oromoo keessaa yoo immoo humni biroo yoo walii tumse maajoriitii ta'uu hin danda'u. Kun baay'ee akka malee hubatamuu qaba jechaadha. Waan Oromootii fi waan ilma namaa maraa walii hin ilaaluu qabna. Adda adda baasuun nurra hin jiru. Oromoon gaafiin isaa maali? An biyya kiyya keessatti naannoo kiyya to'adhee bulchuu barbaada. Afaan kiyyaan barachuu barbaada. Afaan kiyya hojjechuu barbaada. Aadaa kiyya guddifachuu barbaada. Mootummaa mataa kiyyaa qabaachuu barbaada. Seenaa kiyya ofii barreeffachuu barbaada. Gaafiin Oromoo gaafii ilmi namaa marti gaafatu. Gaafii sabniin marti nuu gaafatu. Saboonni biroo akka atamma jette sanitti waliyyuu tumsanii ifin addunyaan guutuun walii tumsite lakki bilisan baatu wala baatu yoo jetteen sirrii miti. Maaliif? Gaafiinsa gaafii nama biraa saama jedhuu miti. Gaafii mootummaa keessan caccabsa jedhuu miti. Gaafii afaan keessan hin barattan jedhuu miti. Gaafii aadaa keessan hin guddifattan jedhuu miti. Gaafiin isaa gaafii ilma namaa mara. Yoo saboonni biroo akka atamma jette kana walii tumsanii Oromoo irratti kaduulanuu ta'e balleessaa Oromootii miti jechaadha. Maaliif? Isaantu mirga uummata Oromoo fudhachuu diddaadhaaf si saamnu malee hin ta'u. Si cunqursinu malee hin ta'u. Aadaa kan keetillee afaan kan keetillee seenaa keetillee akka nu jennatti barreeffattu malee hin ta'u jedhanii irratti duulan ta'anaan carraan jiru maal inni kan Oromoodha akkuma uummatoota bira falmatee bilisa ta'uudha jechaadha. Karaan biraan jiru. Kun aadaadhuma addunyaa kanarratti yeroo mara deemaa ture seenaadhuma addunyaa jechaadha. Garuu immoo Oromoon wal sodaachisuudhaaf dhiifama naa godhi bakka kanatti. Oromoon yeroo baay'ee agartee jiraatte waa lamaan wal sodaachifti. Lameen. Tokko sabaaf sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran nu mirga keenya faallaa dhaabbachuu danda'a waan ta'eef yoo nuti mirga keenya gaafanne bilisa bahuu hin dandeenyu diina nutti ta'anii nu kopheessanii kan jedhu kana. Tokko kana. Lammaffaan immoo addunyaan impaayera Itoophiyaa warra ture ijaaramee waan jiruufi yoo nuti walabummaa baana jenne impaayerri kun ni diigama waan ta'eef impaayerri kun diigamuu hin barbaadanii keessattuu immoo harki Oromoo harki caalaa Oromoodhaa Musliimaa warra jedhee haasa'u jira jechaadha. Ta'uu dhabuu waan biroo ta'e. Kanaafuu warri Weestiidhaa warri addunyaadhaan nurraan fudhatanii waa'ee walabummaa dubbachuun waa'ee bilisummaa dubbachuun waa'ee mootummaa keenya mataa keenyaa dubbachuun diina nutti heddummeessaa jedhan. Kun garuu dhugaa miti maaliif naan jedhu. Fakkeenya Ameerikaa maa fudhannu bakka biraan dhayin. Ameerikaa jechaan warri Ameerikaa kanarratti amma olaantummaa qabu ilmaanuma warra British. Ilmaantu biyya kana dhufe biyya nama biraa fudhate abbootii isaaniitiin isin nun bulchitanii jedheen. Anumaafsitu ilma qabnaa bakka biroo deemanii Suutee fi Jamaal nuti ilmaan keessan isan ni beekna garuu ammootu bakka jirru kanatti nuti ofii of bulcha malee isin nun bulchitan jedhanii lolli guddaan deemee the American Revolution waan ofiin ilmi namaa of bulchuu barbaaduuf of bulchan. Abbaa irraayyuu jechaadha abbaaf ilmi of bulchuudhaaf walaba of taasisa jechaadha. Mootummaan Ingiliz Biriteen nugusni dadhabee waan godhu dhabnaan ilmaan isaa gadhiisee jarri walabummaadhaan jiraatanii walabummaan jiraachuu qofa miti. Addunyaa birooti irrattuyyuu yaada haarawaan addunyaa fidanii walqixxummaa ilmi namaa gammaduu qaba biyya keenya keessatti nagaan jiraachuu qabna nugusni nun bulchuu sagaleen ummataatiin murtaa'uu qaba dimokiraasiidhaan kan nuti bullu
jedhaniit har'a addunyaa irratti olaantummaa guddaa qabaatan jechaadha. Kana jechuun maali? Uummata Oromoo ka sababoota biraatiin wajjin olloomaan haa jiraatu malee garaagarummaa qabu dhiisi abbaaf ilminuu sirni tokko naa hin taane yoo jedhe kan isaa ta'u ijaarachuudhaaf mirga qaba. So Ameerikaatti amma fakkeenyaaf namni keenya sodaachuu dhiisee uummata Ameerikaatti mootummoota Ameerikaatti yeroo dubbatu gaafiin keenyaaf gaafiin keessan gaafiin isin warra isin bulchu irraa gaafattan garaagarummaan qabu tokko ufu bulchinaa mootummaa keenya qabaannaa sirna dimokiraatiin biyya keenya bulfanna jenne nutis isinis jettanii abbootii keessaniinuu gargar baataniirtu gargar bahuun keessan garuu ingiliziif isin gidduutti lola kaasee yeroo sanitti haadhumu malee achiin booda lolli itti fufan jiru nagaa wajji hojjetaa jirtu. This is the way we have to talk to the world. Addunyaan akkasii hojjetti. Addunyaan namni biraa mirga kan keessii fudhachuu didee jira. Kanaafuu mirga kan koo dhiisaadhaan hin hojjettu. Mirga kan koo argachuun mirga kiyyaadha. So nuti haga sabaaf sablammoota biraa mirga isaanii kabajinetti. Isaan illee mootummaa isaanii qabaatanii, afaan isaanii guddifatanii, daangaa isaanii bulchanii, fedhii yoo ta'e immoo fedhiin uummata Oromoo yoo ta'e immoo waliin buluudhaaf fedhiin jiraannan kan isaanii illee jiraannan waliin buluun hin danda'amu. Garuu immoo yoo fedhiin kun fedhii uummata keenyaan ta'in uummanni kiyya walabummaaf biyyatee qabaadha yoo uummanni Oromoo jedhe mirgi kan kee hin kabajamu impaayereetti Itoophiyaatti tiksinaa sirriitti duula yoo kajanan taate Oromoon falmachuu malee carraa biraan qabu. It's just like any other society jechuudha. Sababa namoonni Oromoo tokko tokko duulanii Itoophiyaaf lolaniif Itoophiyaa Oromootu ijaaree kan jedhamu seeneffamaa jira. Sun garuu fedhiidhaan utuu hin taane dirqamaan yookiin wallaalummaadhaan akka ta'e seenaan ni hima. Fakkeenyaaf Goobanaa Daaccee waldhabdee gosoota Oromoo Galaanii fi Abbichuu gidduu jiruun gosa isaa moosisuuf jecha Minilikitti michoomuudhaan aangoo qabate achumaan Oromoota kaanis cabse. Qusee dinagdee Minilikiif ergamee Haile Sillaasee aangomsee Liji Iyyaasuu dhabamsiisuu keessatti hirmaatee ofiisaa garuu gaallaa waanan ta'eef aangoon naaf hin maluu jedhee Haile Sillaaseef aangoo dabarsee kenne. Yeroo Haile Sillaaseen baqatee waggaa 5 biyya Ingilizi tures aangoo isaa eeganii gaafa inni deebi'ee dhufu itti kennan. Warra akkasii lakkaa'ee namni tokko tokko Itoophiyaa Oromootu ijaaree jedha. Obbo Jamaal Ganamoo seenaa kana bal'isanii ibsan. Bakkeen nuti gadi fageessinee ilaaluu qabnu ilmi namaa waa yaadu hojjeta. Sammuutu ajaja ilma namaa. Qaama keenya kana guutuu wanni ajaju mataadha. Gaafa mataan kan kee qabame gaafa dantaa nama biraatiif si ajajama ta'e ati waan saba kan keetii waan mataa kan keetuu ilaaluun hojjettu waan ajajaan sun hojjetuun hojjetta jechaadha. Seenaa akka tamma kaaftee kana fakkeenyaaf Ingiliz bakka biyyoota baay'ee bulchaa turte akkuma warri Abashaadhaa Oromoo waraana godhatan uummata Indiyaa keessaa guurtee nama waraana godhataa turte. Naayijeeriyaa Afrikaa keessaa nama waraana guurtee orgataa turte. Impaayera bakka bulchite kanneen keessaa guurtee namoota sadarkaa jeneraalaallee ta'an gurguddaa ta'an warri Beeljiyeem faatis warri akka Poortugaal faatis kana gochaa turaniiru. So gaafa namni sabni tokko cabe isa keessaa nama waraana godhachuun waanuma jiru. Oromoo keessaallee tahee jira. So hariiroon agartee Minilikii fi namoonni dhuunfaa akka dhuunfaatitti waliin qabaataa turan suni waan Oromummaatii wajjin walitti hidhamuu miti. Oromoon akka sabaatitti isa jalatti jilbiiffatee isaaf ergamuudhaaf fedhii qabaachaan turre in fact miliyoonaan itti wareegame jechaadha biyya isaa akka qabaachuudhaaf. Waan garuu mootummaan Oromoo oradii cabeef namoota dhuunfaa meeshaa godhachuun tureera. Fakkeenyaaf Qusee dinagdee namni jedhamu Abbaa Malaa jedhama. Abbaan Malaa kun nama baay'ee beekumsa gahaa qaroo tahee qabu waraana keessatti booji'amee jedhama akka seenaatitti jechaadha. Miniliktu booji'ee guddisee gaafa guddisee mootuyyuu Abbaan Malaa kun ajajaa waraanaaf gorsaa ture. Fakkeenyumaaf Minilikiif gaafa Iyyaasuun aangootti dhufu akka Iyyaasuun aangootti hin qaba aangoo irra hin turre yookaan aangoo hin qabanne namni gochaa ture isa inni Oromoodha baay'isee. Tole. Iyyaasuun illee Oromoodha cinaadhaan haati isaa intala Miniliki haati Iyyaasuudha. Namni hin beekne yoo jiraatu taate akkaataan intalli sun immoo Raasalitti yookaan immoo maqaa maaraatti baasanii turan Mahammadiin. Rasali, mokono Rasali okay. Tole. No. Wait. Abbaan Iyyaasuudha. Abbaan Iyyaasuu Kristinaa kaasan. Inni sunooyyuu akkaataan Kristinaa itti kaasanuu matammaan isa cubbuuf keessaa qaba. Itti deebi'eetiin hin kaasa garuu waan kana bakka kana. So Qusee dinagdeedha. Akka Tafariin yookaan ammoo Haile Sillaaseen aangoo qabatu namni taasise Qusee dinagdeeti. Garuu immoo firoomni inni silaa qabu irra guddinni inni wajjin Iyyaasuu wajjin. Mataan isaa garuu waan ergama jalatti guddateef. Booji'amee waan galma Minilik keessatti guddateef aangoo karaa Minilik warra Minilikiin dhufa jedhee yaadu kana tiksuu barbaade inni.
abbaa malaati beekaadha namni jedhamu kun jechaadha. So kanaaf mallattooleen namoonni dhuunfaadha sirna san tajaajiluun inni Oromoon illee akkasi godheetiin nama maa tajaajilan kenna inni jedhu kun xiqqoo baay'ee rakkisaadha jechuudha. Gama birootiin waa'ee amma duratti kan amma Iyyaasuutiif ka'annaa kana sii kaasa. Iyyaasuun